abbaan mana jira malee gurri ala jira jedhanii ati Kamila dahin jaalatta jedhanii jaalatte maal abdii dhugaa ani baay'ee na ajaa'ibdeeyyuu maali ani nama akkana sharrii hedduu dalagu natti fakkaatu abdii agana sitti dhiyaadheeyyuu si beekutti amata hedduu si beeka mushamma si beeka nama akkasii natti fakkaata. Keenya akkam jirtu nagaa keessanii piraankiin asiin dura abdii irratti dalagadhee jechuudha mana isaa deeme hedduu natti mufatee jira mana isaatti illee dhaqee dhiifama gaafadhee jira ture as deebi'iiti immoo asitti mana kiyyatti illee waamee hordoftoota kiyya fuulduratti dhiifama akkanaaf gootu jedhee waamee jira irraallee waraabbadhee jira jechuudha inni immoo amma akkuma tasaa mana fincaanii seenee jechuudha kan inni narraa dhaabbadhu jedhee irruma deebi'e ammallee piraankii biraa irratti dalaguu heeda agadhuma sagantaa keenya nu hordofaa waan ta'u walumaan ta'a. Aman deemaa jirtu. Maal deemtare taa'e tokko maa? Bunallee sii dhaabadhee yaadaa jira. Lama buna maal godha? Maal godha? Buna kee maal godha? Buna nu beeku. Yoon feena? Feeta bunallee. Lafee dhuga. Akkasiin jedhu. Waa takka immoo bee dhaga'ee. Waama muktaariif Kamilaa jechuudha moo? Yoo? Naa waan inni dhiifama si gaafachuudhaaf na dirqee beektaa? Waanuma dhugaadhaan dhaga'ee jiruuf beekte maal dhugaarratti hundaa'ee jechuudha. Maal oltalloliin kaaduma waayyuun dhaga'iin bade. La maal? Waan dhugaadhaan dhaga'ee takka jira maal ati ariifatis suuta tasgabbaa'e bade maal mucaa? La jechuun wanni si gaafadhe waan dhugaan dhaga'e. Waan dhugaan dhaga'eef atummaan kun kan iyyuu muktaar kana hin gaafatiin bar. Iccitiin nagalee jirallee natti himanii jirullee ijoollee. Kaan sitti me jaalaa? Kaatti natti himte jaala. Abbaan mana jira malee gurri ala jira jedhanii ati Kamilaa dahin jaalatta jedhanii jaalatte maal abdii dhugaa ani baay'ee na ajaa'ibdeeyyuu. Sirriitti jaalalli ishiirraa si qabee jira. Amma fakkeenya Muktaarii dhibamee mana yaalaa ciisati keessa keetti dhukkubsattee keessi kee akka madaa'ee jiru natti himanii ijoollee. Kan sitti me jaalaa? Kanatti natti himte caalaa kan dhibeen kee kan marattee guyyaa 5 meeqa ammaan ciifne ati kunoo marattee kan ciiftuu fadaati kanaaf keessatti dhukkubsattee maa keessa kee dhofkattee reeshii dhugaa mee ati aawus billaa yaa nama kana. Atama oduu namaatiin deemaa taja. Oduu nama maarree hiriyoota kee wajjin nyaatee wajjin dhugdu mana tokko jiraattu naaf hime bara. Anatu Kamilaa jaalatee jecha jedharta. Situ Kamilaa jaalatee. Oduu eeyyuu reenfa sararaan dhaabbadhu daati kan jettu mucaa kanaaf haa'us billaa minni maaliyaa. Tokkana siin jedhe. Eenyummaan sii godhe eenyummaan isaa dhugaadha kalaas. Eenyu akkana siin jedha kana eebeluu naan jedhe akkasaa sii dhaabu feeta. Wallaahi kijiba. Maal kijiba dhiiruma jaallata maaliif? Ani yaani isa ka gaafachuu didee fakkuma dura siin jedhe isa isuma aareetu malee akka dubbiin faallaa natti as garagaltu hin beekne. Laa akkanaa miti dhuguma faallaallee miti dhugaan jirtu kanuma dhugaa kunoo Muktaar ifa baafatee miidiyaa irratti ifa baafatee hiriyoota isaa biratti illee ifa baafatee ati garuu keessa keetti dhukkubsattee madooftee Kaamilumaaf jecha jechuudha. Kaamilaa jaallattee kan ati Muktaaruu hin gaafatiin birayyuu hin dhaabbatiniif kanaaf. Anu. Ate ana aresuma me abdii kiyya. La yaani waan akkanaa naasini. La ke abdii kiyya koota. La namni waan akkanaa dhufu sibira dhufee haasa'e. Nooma kijibu nooma namfee. Ayyee me na dhaga abdii kiyya. Me nuti obboleeyyanii waliin jenne wajjin nyaanna wajjin dhugda. Me haquma natti mi abdii kunoo namni nu bira jiru waa hin jirani. Anillee amala kiyya hin beektaa namatti waa dabarsee illee hin himu. Mana kiyyaallee hin ba'u namaan hariiroo hedduullee hin qabu garuu hin beektaa. Natti mi rabbiif jedhiti hedduma jaallatteen garoote. Maali? Keef maali Kamilaa? Hedduu jaallatteeni? Fayyaa qabdansa? Fayyuma qababee ati natti madhan obboleettii keeti. Yoo maagamii eega jaallatteeni jaalallee gashiirra si qaba. Yaa akki waan namni jedhe nageeffatii nati isin jedhaa jira. Maati akka obboleettii keeti? Ati dhugama godhatteetuma naasaftaa waan namni haasa. Ani yoo aarallee ani isaaf jecha aaree dhaqee gaafachuu dide malee yoo fedhe ammaan tan dhaqee gaafachuu. Isaaf jecha miti barati yoo jaallatte maa jaalalli waan abdiin eegalante yoo dhugaan jaallatte. Me dhugaa hagam tokko ge wal jaallatanii amma dubbii faallaa garagalchanii abdii wani isa gaafachuu didee fi waan ofii jaalatteef amma kan sin naa deebistanii hin fakkaatallee kaati eenyutu siin jedhe mee rabbii dhiin abbaa siin jedhani sitti magaroo ati natti midura egaa agam egaa wal jaallattanii eenyu Kamilaadhaan maali jaallattee ati keessa kee dhibamee baraga coggaarraan kiyya gubate jetta coggaarraa biraa si qabeedhaati coggaarraa jaalalaati
ati keessa keetti maa gubata olin baaftu ture mee abdii kiyya natti mi'an namatti illee nima akkuma siin jedheera deddeebee kana qaaqaan oolu namatti illee siin himuu dabarsee illee namatti hin qaaqu dhugumaan yoo jaallattee jiraatte kaamilaa mee natti miti hadaraa Abboo nama waliin akkamiin jiraanna sa? Wallah nama waliin akkam jiraatti jaalalaan ati yaa ki waan atama haasaartu kana eentu haasana himile. abbaa isaas Ani waan takka obboleetti tiyyaati mucaa faare malee mucatti akka obboleetti tiyyaati maal mucaa faartee de isaa maa aartee inni haaduu inni akkas haa ta'u jetta itti aarteetu maal aartaa an dubbii nama naa galee aboo dhiisati maal waan hin jirre naasa'in qaabdi mee abdii kiyya silaa ati keessuma keetti gubattee akkatti keessatti dhukkubsatamee abdataa sana jedhanillee jaalala isaa ifa baafatee jira muktaar sunillee ta'u dhibamee baafatee jira edaati keessa keetti gubattee ati kan fedhiin kee jarri lamaan sun odoo duutee feeta kamiilumaa jecha isaa ijoolleen odoo dhumtee feeta barate akkasii sharriin kee sharrii guddaa dalagaa jirta bare yaa maali abdii nama ani nama akkasiitti sinne yaa kinan maal taasisa maal ati oduu namni haasa'u dhageetteetuma oduu miti dhuguma dhibamtee guyyaa shan ciisuu kee abbaa fedhee beeka kunoo hajjiitti amma bilbilee hin gaafadha guyyaa shan mana hin ciiftu ati mana baate ati gaa keessa keetti dhibamte akka ijoollee kaanii maa baatee miidiyaa ani hojii qabaa mana kiyya keessatti hojii miti dhibamteetuma kamiilumaa dhibamtee ati garuu keessa kee namni hin argu sharrii guddaa qabda abdii sim jedhe dhugaa sharrii guddaa qabda sharrii guddaa situ naan jedha moo nama naan jedhe namni kamuu siin jedhe anuu siin jedhe maa namni biraa maal hojii dabalta an siin jedhe maa sharrii qabaachuu keessi situ garaa danna waqasee na arga hin beeka akkanumatti sirraa beekee jira ijoolleen ifa baafattee jaalala ishee ati keessatti dhukkubsattee maa ifan baafatiin namni waa dhofkatu ofii miidhamte maalati akkanni amma garan na deebisanii stop maal garan si deebisu haquma jirtu kuni bar haquma jirtu kuni abdii ati keessatti dhibamte yaa nama waliin eessaan jiran maal nama waliin akkam yaa kiyaan wallahi alazim يا أخي والله أجيفت أولي كقدوف أكاتنا أمانتوف مالي وان براتي فيني أن مجا إسحاق جاري ساد بنتي أنت وين أنتو بدكون ستين نجامو ما لي سافرت جولة لا شو يدور ربي أنا وان تكمال أمو يطير وان تكبو بولتي تي أمو يطير يا لا تيجي تمال بولت بجراني أكاسو مجرد جولة نيرا يرو بايد إفما نقوليتي maal booti akkanni maal yani nama akkana sharrii hedduu dalagu natti fakkaatu abdii agana sitti dhiyaadhee yoo si beekutti amata hedduu si beeka mushamma si beeka nama akkasii natti hin fakkaatu ture dhugaa abdii sukkaara yeroo dhugaa sukkaara odoo si qabee si firaankii kiyyarraa sukkaara si qaba aguma hammaama seente qaanyi guddaa maaliiti? Ammateenye viidiyoo kana dhugaa garuu ofii kiyyaa yaada kana fidadhee ture karaa si dhiise dhugaa fudhatu. La eebiidha wanta. Eebii maalirree adiidha kuni hojiidha. La amma akka piraakii badaan irra dalatteef nawaamtee iddoo kana teessitee dhiiruma mana gaafatti. Ammallee asumaan gubbaan deebisummaan. Omaa rakkoon qabu. La dhugaa hojiidha. Nama Sile nama abang saya nak. Ana ni oji dah pun abdi di fama kaku amalle di fama si gapa. Lingga singgor mah. Di fama nago di jadi video le fura di jadi kana dalam mal. Singgor mah ati isti tu mah di mal baru berbada. La ama kun pernah kena mal baru berbada. Anu mal baru. La taruga mana ra baru berbada. Taruga Kamila majalat tela jadi tu maka sama nana duku wanjut tu. Namni akkas waa akkasii hin dubbanne? Laa nam takkaan an dubbanne anuma ofii kiyyaa uume namni takkaan hariiroo hin beekta. Mee wallaahi namni naan hin dubbanne. Wallaahi la'aziim namni takka naan hin jenne eenyu faana waa hariiroo hin qabu hin beektaa miti bilbila namaa hin qabu namni naan bilbilu hajjii bicha hajjiidha hajjiinu naan hin jenne dhugaa. Kanas fudhadhu siin jedhe bar viidiyoo badiin kiyyaa miti viidiyoo kana fudhadhu. Ordoftoonni keemmoo anammoo xiqqoo ishina eebbisan asirratti jechuudha. Meesii eebbisan? Wallaahi waan ala anam osoo waan kaamilaa waan muktaari waan abdataa waan badduu dubbadhe ati bar ammallee waluma nama ooftee bar. Bareeda walitti oofamu namarraa waan takka bar akkanumaan baratanii adiidha gurragoon qabu abdiisa. Viidiyoo kana bakka sii dhiisee jira dhugaa. Ofii dalagatu hedheeyyan. Garuu waan akkana lamuun. Maa daqiiquma muraasa moo akkuma hammaama seente beeyin ta'amuun ta'uudha jedheeni. Laaqaanyiidha yaadnummaa akkuma yaaddee waan akkanaa. Yuutuubara fireesh waan ta'eef yaadni hedduu ol oolchinaa yaa'aa jirti kanaaf dhiifama naan godhi.
Ada situ. Aywa kana na abdi maal sitti dhagaame raayitiyya kana shakkitee jirta moo mee maal sitti dhagaame waan sitti dhagaame doonatti. لا أنا أصلاً نريفت أيو دبيت أنا تام وأنا تجمع خاصة كان يجولين برا ويلين عند بتاعين أكتر سايجا هاي تما دبتان تنا وأسمع سنت رجال جريت أن دبين زمان كنا تنا ما يدلي هو مراجع تجربراتي سبورة تنا من بيت شري مالين نمني كيري هادو دي سجرا أنا نما يو باير فد وان دبتو يو ولا لما أنت كاسيت كاسا كريم فما أنا قابتي أسمت أما أقوم قبل كانت كاميرا كيتي وكاس نانجتو أنت عمون تو وريتما هي على ريتني تقوم ما تيونا من فرانكي سرت تدلق وين عاد تلقى سكر دوسي كبير حال مكي لا حرام والله na kasida wanti sitti dhagaame kanuma jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo keenya immoo warri jaalattan subscribe, share, like nu godha. Xumurree jirra jechuudha. Galatoomaa nuuf jiraadha isinillee isin